Halkan kana samiin baha giddu galeessaa abidda gaammaatti argeen beeyneen gubachaa bulem. Abiddi aarii fi haloo baatee gara qilleensatti ergameera. Samii Israa'elii fi biyyoota galoo galaanaa qotu magaalota gubbaatti gadi roobeera. Haleellaa qilleensaa cimaa ta'e koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleellaa isaa kan boqonnaa hin qabne 60ffaa gadi lakkiseera. Dhukaasa halkanii gara dirree waraana misaayilaa fi diroonii naannootti jijjiireera. Haleellaan kun dhukaasa akeekkachiisaa osoo hin taane ergaa abiddaan bocame ture. Koreen eegdota warraaqsaa haloo ba'uun hin xumuramne jedheera. Magaalota Israa'el irraa kaasee haga buufataalee waraana Ameerikaa galoo galaana keessatti faca'anitti dho'insi akka shubbisa shawaa lafa dhiitaa bule. Giddugalli tarsiimoo Israa'elii fi Ameerikaa rukutamaniiru. Daandiiwwan boba'aa afaan cufachuun lafti isaa waliin raafamuu itti fufteetti. Sababa dheekkamsa kanaaf madaa goguu dide tokkotu jira jedhameera. Ajjeechaan hoogganaa nageenyaa Iraan Alii Laarjaanii gadda caalaa abidda haloo ba'uu qabsiiseera. Teheraan keessatti gaddi gara sibiilatti jijjiirameera. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian afaan dippiloomaasiitiin osoo hin taane afaan seenaa kan wareegamaa fi kan lolan xumuramne ibsu dubbataniiru. Ergaan isaas ifaa fi qorraa ture. Diinni kun bu'aa malee hin gogu jedheera. Akkasumas akkuma mammaaksi durii barsiisu namni bubbee facaase bubbee ni haammata. Halkan kanas bubbeen suni dhufeera. Magaalonni Israa'el jalaa haga gubbaatti halkan guutuu gubachaa bulaniiru. Abiddi fanjii Israa'el irratti kufaa bule rooba cabbii fakkaata jechuun riippoortarri Aljaziiraa Teel Aviv irraa gabaaseera. Waraanni Iraanii fi Israa'el gidduu jiru sadarkaa balaa guddaa qabutti seeneera. Teheraan haleellaa haloo ba'uu walxaxaa fi humna guddaa qabu gadhiisteetti. Aarii qofaan osoo hin taane dandeettii ishees agarsiisteetti. Ganama har'aas humnoonni Iraan misaayila mataa waraanaa hedduu sadarkaa olaanaa qabu gara giddu galeessa Israa'elitti dhukaasuun naannolee namoonni hedduun itti baay'atu haleelaniiru. Qondaalonni Iraan haleellaa naannoo Teel Aviv rukute kana gochaa ajjeechaa Israa'el hoogganaa olaanaa Iraan Alii Laarjaanii dabalatee namoota olaanoo Iraan ajjeeseef haloo ba'uu akka ta'e ibsaniiru. Haleellaan Iraan kun haloo ba'uu qofaaf osoo hin ta'in gadi fageenya dandeettii waraanaa Iraan shallagame kan agarsiisu ture. Haleellaan kun haala kanaan duraarraa adda ture. Sirna mataa waraanaa kaalaastaraa yookiin boombii dachaan deebi'ee seenuu fayyadameera. Misaayilota qilleensa gidduutti addaan qoodamuuf qophaa'aniif sirna ittisaa ulfaataa ta'e liqimsan hojiirra oolcheera. Kunis mala haleellaa Iraan keessatti guddina guddaa agarsiiseera. Iraan waggootaaf teekinooloojii misaayilaa irratti investimentii guddaa kan goote yoo ta'u, meeshaalee waraanaa gurguddoo naannicha keessatti sodaachisoo ta'an ijaarteetti. Haleellaan yeroo dhiyoo kun Iraan meeshaalee ciccimoo kanneen fayyadamuu qofa osoo hin taane dambalii qindoomina qabuun bobbaasuu akka dandeessu kan agarsiisedha. Haleellaan kun Israa'el keessatti lammiilee nagaa hedduu galaafachuunis dhibbootaan kan lakkaa'aman kan madeesse yoo ta'u, buufata baaburaa Teel Aviv keessatti argamu dabalatee bu'uuraalee misoomaa gurguddoo Israa'el irrattis miidhaa guddaa geessiseera. Gabaasni Aljaziiraa akka agarsiisutti haleellaan kun saayiraniin akeekkachiisaa osoo hin iyyiniif namoonni gara gaaddisaatti osoo hin dhiyeessin haleellaa saffisaa fi walxaxiinsa qabuun taasifameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti sirnoonni saayiranii dursanii iyyuu dadhabuun Israa'el tooftaa misaayila Iraan guddachaa jiruun caalamaa jiraachuu hin ooltu jechuun akeekaniiru. Qondaalonni Iraan ajjeechaan nama dhuunfaa mootummaa Iraan hin laaffisu jechuun cichanii kan dubbatan yoo ta'u, kana amannaa dandamachuu akka humna ijoo sirna mootummaa isaanitti agarsiisaniiru. Haleellaan Iraan yeroo dhiyootti raawwatte haloo ba'uu qofa osoo hin taane dirree waraanaa jijjiireera. Ameerikaan Israa'el deeggaruu fi wallabdeen dachaa babal'achaa dhufuu isaatiin waraanni kun kana booda to'atamuu akka hin dandeenye agarsiiseera. Xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti meeshaalee waraanaa sadarkaa olaanaa qaban hojiirra ooluun ajjeechaan hooggansaa fi marsaan haloo ba'uu saffisaan walitti makamuun waraanni tilmaamamuu hin dandeenye dhoohuu akka danda'us akeekkachiisaniiru.